Turtii jaarraa tokko hin guunne keessatti biyyoonni lama Itoophiyaa irraa citanii Jibuutii fi Eertiriyaan kana kan taasise ammoo shira Ingilizii, Gibxii fi Xaaliyaaniin Ameerikaa ofitti qabuudhaan taasisaniinidha. Kana biras darbee waggaa 33 dura ammoo shirri Itoophiyaa marsuu fi ba'umsa dorkuu raawwatame. Itoophiyaanis baay'ina uummataa miiliyoona 100 fi miiliyoona 30 qabdu ulaa ba'umsaa ishee kiiloomeetira 5,000 uummata miiliyoona 30 hin guunneen hiramee itti duuchame. Har'a Itoophiyaan kan gaafataa jirtu ulaa ba'umsaa kiiloomeetira 50 hin caalledha. Garuu yeroo tokko uummata Itoophiyaa wajjin biyya tokko kan turan Jibuutii fi Eertiriyaa fi Somaaliilaand dachee ulaa ba'umsaa kana adda adda qoqqooddatanii karra itti cufaniiru. Amma garuu barichi akkasitti waan itti fufu hin fakkaatu. Raajummaa hin tuffatinaa qoraa ilaalaa fudhaa. Tibbanaa raajummaan tokko dubbatameera. Namni Raajii Mihirat jedhamu tokko uummanni Eertiriyaa persentii 80 ol ta'uu hin dhaalama. Hidhamtoonni biyyattii manneen hidhaa keessaa gadhiifamuu biyyattiitti ifti guddaan hin ba'a jechuudhaan waan argee dubbatee jira. Raajummaan dhaalamoo Eertiriyaa kun kan dubbatame yeroo itti Eertiriyaa fi Itoophiyaan wal gaarreeffataa jiranitti yommuu ta'u, gama biraan ammoo waraanni Eertiriyaa dachee Itoophiyaa keessaa yeroo jiruttidha. Waraanni Eertiriyaa daangaa Itoophiyaa keessaa akka ba'u mootummaan Itoophiyaa gaafatus mootummaan Eertiriyaa waraana isaa baasuu dideera. Kana malees magaalota Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti argaman gurguddoo keessatti maallaqa Eertiriyaa bittimsuun ittiin akka fayyadaman taasiseera waraanni Eertiriyaa. Maal kana qofaa waraana TPLF wajjin ta'uun waliigaltee Tsamdoo jedhamu uumuun raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fi naannolee Amaaraa fi naannoo Afaar irrattis waraana baneera. Tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa dirooniidhaan fudhateen na'ee hafuura kan uffatee humni Tsamdoo kun ammoo magaalota torbaniin dura humnaan qabate 3 bulchuu jalqabeera. Kana malees waraanni Eertiriyaa fi hidhattoonni Tigraay waliin ta'uun Humaraa irratti waraana banuuf qophaa'aa akka jiran kan ibsame yommuu ta'u, waraanni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa gama isaatiin tarkaanfii ofirraa ittisuu qofa akka fudhatu ajajameera. Torbaniin dura raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa magaalota 3 Amaaraa keessaa gadhiisee ba'uu fi hidhattoonni Tigraay naannicha qabachuun kan ibsame yommuu ta'u, har'a ammoo aangoo waggaa 27f Itoophiyaa bulchuurraa kan fonqolfame TPLF Tigraay Itoophiyaa irraa kutee biyyaa uummadheen bulcha jechuudhaan hiree uummata Tigraay murteessuun qaba jedhee jira. Qabeenya biyyaa saamuurraa dhiigaa qabsaa'ota hedduu lolaasuun dhugaa awwaaluun uummata Itoophiyaa adda adda qoqqooduun bulchaa kan turan warri kaaba humnoonni TPLF jechuu keenya. Har'as biyyattiin Itoophiyaa jedhamtu kun xaxaa isaan yeroo aangoorra jiran xaxaniin sakaalamtee xoofoo addaa isaan nuuf naqan jibbaa fi wal balleessuun sammuu keenya haguugamte keessaa teerataa jirti. Eertiriyaanis gama isheetiin gocha Itoophiyaa irratti raawwatteen deebitee sakaalamtee gareen ishee tasgabbii irraa gara yaaddootti jijjiiramee har'amoo boru wal waraansatti seenna jecha irreeba malee bulaa jirti. Gama biraatiin addunyaan gara Itoophiyaa goruun Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuu qabdi jechuun giimii abiddaa ukkaanfamee daaraan irraa saaqamaa jiru kana itti tuttuqataa jira. Kana keessatti egaa Raajii Mihirat mul'ata haaraa kana kan arge. Mul'ata arge kanaanis uummanni Eertiriyaa harki 80 akka dhaalamu, hidhamtoonni biyyattii akka gadhiifaman, biyyattiin wangeelaa akka booji'amtu waan argee dubbatee jira. Ofii wallabdee fi mufiin Itoophiyaa fi Eertiriyaa inni sirriin maalirraa jalqabe? Uummanni afaan tokko saba wal fakkaataa ta'ee fi jireenya wal fakkaataa jiraatu akkasumas soorata wal fakkaataa sooratu kun waggaa 30 dura biyya tokko turanii. Eertiriyaa fi Itoophiyaan walii galanii ulaa galaanaa waliif kennumoo akkuma raajonni hedduun dubbatan wallabdeen uumame Eertiriyaan gara haadha isheetti Itoophiyaatti deebiti laata? Moo Itoophiyaanis Eertiriyaanis wallabdee kanaan sakaalamanii gidduu isaanitti biyyi Tigraay jedhamtu ijaaramti? Kun gaaffii yeroonii kudha. Icciitii ijoo Itoophiyaa fi Eertiriyaan akka deebi'anii walitti gaarreeffatan taasisee fi mufii guddaa gidduu isaanitti uume baheera. Raajummaa Raajii Mihirat jedhamu dubbates bal'ina viidiyoo isaa argannee jira. Bal'inaan isin biraan geenya.
Nagaa faraarri waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerraa hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tuqutuquun ol kan jettu rakkaadhaa laayik sheer godhaa yaada keessan saanduqaa yaadaa keessatti nu qoodaa. Kallattiin gara qophii keenyaatti wal wajjin dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqaba. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kibxata gurraandhala 3 bara 2026 haasaa paarlaamaa irratti taasisanii miidhaa loltoonni Eertiriyaa Tigraay keessatti raawwatan dubbataniiru. Loltoonni Eertiriyaa kunneen wayita waraana Tigraay miidhaan raawwachaa turan akka dhaabbatuuf ergaa gara Asmaraatti erganii akka turanis dubbataniiru. Kana keessatti maqaan isaanii kan eerame ministeerri dhimma alaa duraanii Itoophiyaa obbo Gadduu Andaargaachoo dubbii kana haalanii jiru. Yeroo sanatti gara Eertiriyaatti ergamuu kan inaalle obbo Gadduu Andaargaachoo amma Ameerikaatti kan argaman yoo ta'u, ergaan ministeerri muummee Itoophiyaa irraa itti kenname duula maqaballeessii dhiittaa mirgoota namoomaan wal qabatee ilaalchisee of eeggannoo waloo gochuu irratti akka hojjetamu ture jedhaniiru. Tibba waraanni Tigraay geggeeffamaa turetti loltoonni Eertiriyaa raayyaa ittisaa Itoophiyaa waliin akka waraana biyya tokkootti qindoominaan hojjetaa turan jedhan qondaalli duraanii Itoophiyaa kun. Inuma loltoonni Eertiriyaa hanga Dabra Taaboritti Itoophiyaa keessa seenuun lolaa akka turan ibsan obbo Gadduun. Yeroo ammaa mootummaa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kan morman obbo Gadduun haasaa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed irratti deebii kan kennan roobii gurraandhala 4 2026 ture. Qondaalli duraanii Itoophiyaa kun ejjennoo isaanii kan beeksisan xalayaadhaan yoo ta'u, xalayaan kunis miidiyaa hawaasummaa irratti bal'inaan qoodameera. Xalayaan kun sirrii ta'uu fi kan obbo Gadduun Andaargaachoon barreeffame ta'uu BBC'n mirkaneeffachuu ibseera. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haasaa isaanii dhimma Eertiriyaa irratti xiyyeeffatee fi maqaa obbo Gadduu eeran keessatti Itoophiyaa fi Eertiriyaa gidduutti dhibdeen kan dhalate yeroo waraana Tigraay ta'uu ibsaniiru. Loltoonni Eertiriyaa yeroo sana mootummaa Itoophiyaa faana hiriiruun humnoota Tigraay lolaa turanii. Magaalaa Aksum keessatti dargaggoota jumlaan ajjeesaniiru jedhan muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy haasaa isaanii paarlaamaa biyyattiif taasisan keessatti. Magaalota akka Shiree, Adwaa fi Addagiraat keessatti ammoo warshaalee fi gamoowwan barbadeessaniiru jechuun simataniiru. Itti dabaluunis muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed loltoonni Eertiriyaa dararawwan kunneen raawwachuu hordofee aangaa'ota hedduu gara Eertiriyaatti erguu kan ibsan Dr. Abiy miseensi kaabinee duraanii obbo Gadduu namoota ergaman keessaa tokko akka turan ibsaniiru. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy yeroo sana kabajamoo obbo Gadduun ministeera dhimma alaa turanii yeroo tokko lama gara Eertiriyaatti ergeera. Kanan ergeef uummata koo Tigraay hin dararinaa, qabeenya siin saaminaa, dhibdeen keenya TPLF faana malee uummata Tigraay faana miti ergaa jedhu akka ittiin ga'aniifis jechuun paarlaamaa irratti dubbatanii. Obbo Gadduun ammaa nu waliin hin jiranii garuu amantii qabu, sammuu yaadu qabu, maal naan jedhu nama beekanidha. Har'a yoo dhoksan seenaan gaaf tokko isaan hin gaaftaa yookaan seenaan hin baasaa. Maaliif garas deemanii akka dubbatan isaan hin beeku. Shaabiyaanis ni beekaa, nutis ni beekna jedhan Dr. Abiy Ahmed paarlaamaa Itoophiyaa guyyaa dheengaddaa taa'ame kanarratti. Muummeen ministeera Abiy haasaa isaanii kana keessatti obbo Gadduu Andaargaachoo dhimma kana ilaalchisee dhugaa ba'uu akka danda'anis dubbataniiru. Obbo Gadduun dhimma kanarratti dabalataan ministeerri muummee ittaanaa duraanii obbo Dammaqee Makonninii fi yeroo ammaa sirna mootummaa keessa kan jiran qondaalonni 2-3 ta'an ergaa wal fakkaataa fudhatanii gara Eertiriyaa imalanii akka turan xalayaa barreessan keessatti eeraniiru. Obbo Gadduun haasaa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif wayita deebii kennan yeroo taateen kun mudateetti ministeera dhimma alaa akka hin turre ibsaniiru. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebilaa 2011 ministeera dhimma alaa ta'anii kan muudaman obbo Gadduun itti gaafatamummaa kanarra kan turan hanga waraanni Tigraayitti eegalamutti ture. Waraanichi eegalee guyyaa tokko booda onkoloolessa 25 2013 ministeera gorsaa dhimmoota nageenyaa ministeera muummee ta'anii akka muudaman ibsame. Obbo Gadduu Andaargaachoo amajjii 2013 ergaa ministeera muummee pirezidantii Eertiriyaa Isaayaas Afwerqiin ga'uuf qondaala ministeera dhimma alaa tokko
wajjin gara Asmaraa imaluu mirkaneessaniiru. Haa ta'u malee ergaan isaanii yeroo sana gara Asmaraatti fudhatanii deeman kan ministeera muummee Abiy Ahmediin himame akka hin turre ibsan. Uummata koo hin dararinaa ergaa jedhu naqabsiisanii gara Eertiriyaa akka ergan akka mirkaneessu ragaana waammatanii kabajamoo ministeera muummee asirratti dogoggora guddaa raawwatanii jirtu jechuudhaan obbo Gadduu Andaargaachoo xalayaa isaanii dheengaddaatiin dubbatan. Akka ibsaa obbo Gadduutti ergaan gara Eertiriyaatti ergame dhimmoota sadirratti kan xiyyeeffate ture. Dursa qabiyyeen ergaa eeranii ibsa gammachuu kan ilaallatu ture. Opereeshinii qindaa'aa waloon wayyaanee irratti fudhanneen injifannoof ga'uu keenyaan ergaa baga gammaddee pirezidantii Isaayyaas Afeworqiitiif dabarsuu kan jedhu ture jechuun qabiyyee ergaa jalqabaa jedhaniin ibsan. Ergaa lammeessoo galata uummataa fi mootummaa Eertiriyaaf dhiyeessuu kan ilaallatu jedhan. Galanni kan dhiyaate mootummaan Eertiriyaa ajajni kaabaa irratti wayita haleellaan raawwatamuu waraana simatanii kunuunsa godhaniifii fi akkasumas boodarras deebisanii haleeluuf deeggarsa obbolummaa godhaniif akka ta'e obbo Gadduun ibsaniiru. Akkaataa ibsa obbo Gadduutti sarbama mirgoota namummaa waliin wal qabatee dhimmi duula maqaballeessii babal'aan banamee jedhame ammoo qabiyyee sadaffaa ergaa sanaa tures jedhaniiru. Duulli kun deeggartoota wayyaanee tokko fi humnoonni alaa michummaa Itoophiyaa fi Eertiriyaa infeenee dhaabbilee idil addunyaa fi miidiyaaleen kan banan akka ta'e ergaa kana keessatti haammatamuu eeraniiru. Ministeerri dhimma alaa duraanii Gadduun wanti kun olee bulee lamaan keenyattuu rakkoo fiduu waan maluuf of eeggannoo waloo akka gochuu qabnu ergaa jedhudha kan fudhatanii dhaquu ibsan. Ergaawwan kunneen ergaa isaanitti kennamaniin booddee maaliif mootummaan Eertiriyaa akka waraana isaa baasuu ifatti itti hin himnu yaada jedhu kaasuu seeran. Isin garuu waraana keessan baasaa jettanii gonkumaa akka hin gaafanne jedhanii na akeekkachiisan achiis erga manatti kennan fuudheen adda baane jechuudha deebiinaaf kenname jedhan ibsan obbo Gadduun. Itti dabaluunis kanaan alaa uummata Tigraay waan ilaallatu kan kaasanis kan natti kennanis wanti tokkollee ergaan tureen jiru jechuudhaan yaada muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yaada gaddaa paarlaamaa irratti kaasan mormaniiru. Wayita sanatti dhiphinni keessaan rakkoo himannaa sarbama mirgoota namummaa fidee dhufu malee uummata Tigraay irraa dararaan gahaa ture gonkumaa ajandaa keessa hin turres jechuudhaan himaniiru. Obbo Gadduun ergaa ministeera muummeen itti kenname qabatanii gara Eertiriyaa deemuu fi pirezidaantii Isaayyaasiif dhiyeessuu seeraniiru. Isaayyaasiif wayita dhiyeessanis ergaa qabanne irratti yaada karoon tokkollee hin turre jedhaniiru. Duula sarbamaa mirgoota namummaa jedhamee ilaalchisee deebiin pirezidaantii Eertiriyaaf kenname of eeggannoo danda'amu akka godhamu nus isinis caasaawwan keenya garagadiif qajeelfamaa dabarsinu kanarraa kana fe'anaa fi Abiyyi akka walii galletti hojiiwwan hojjechuu qabnu ammallee hedduudha kan jedhudha jedhaniiru. Deebii kana ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif dhiyeessuu simaniiru. Obbo Gadduu Andaargaachoo xalayaa kanaan hirmaannaa waraana Eertiriyaas kaasanii jiru. Waraanni Tigraay eegalee hanga waliigaltee Piriitooriyaatti waraanni Eertiriyaa waraana Itoophiyaa waliin yeroon hin hirmaanne jiranatti hin fakkaatus jedhaniiru. Kan biraa haafuutii bara 2013 ganna keessaa humnooti Tigraay gara naannoo Amaaraa wayita seenanii waraanni Tigraay hanga Dabra Taaboor dhufuun isaa ni yaadatama jechuun barreessan. Raayyaan ittisa biyyaa fi waraanni Eertiriyaa opereeshinii waloo kan dhaaban waliigalteen Piriitooriyaa erga raawwatameen booda hanga achiitti garuu hanga waraanaa biyya tokko fakkaatutti waliin turan jechuudhaan Gadduu Andaargaachoo ibsa muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyaa dheengaddaa paarlaamaa Itoophiyaa irratti taasisan irratti yaada qaban ibsanii jiru. Qophii keenyatti aanutti yeroo darbinu Raajii Mihirat namni jedhamu uummanni Eertiriyaa fi Eertiriyaan guutummaan guutuutti haala jechuun danda'amuun yookaan parsantii 80 akka dhaalaman dubbatan. Raajiin kun akka jedhetti uummanni Eertiriyaa fi mootummaan Eertiriyaa guutummaan guutuutti akka dhaalamuu fi ifti guddaan Eertiriyaaf akka bu'u akkasumas amantoonni wangeelaa guutummaan guutuutti bilisa akka ba'anii fi hidhamtoonni tajaajiltoonni hedduun manneen hidhaa keessatti argaman akka gadhiifamanis ifatti dubbataniiru. Kana malees iddoowwan ijoo jedhamanii fi iddoowwan gurguddaatti waldoonni kiristaanaa akka ijaaraman ifatti dubbatanii jiru. Bal'inni isaa kunooti daawwanne walitti deebinu. የኤርትራ ህዝብ 80% ወጌታ ይሆናል።
ጆሮ ያለው ምንም ሳይፈጠር ምንም ሳይሆን አሁን ይስማል። 80% የኤርትራ ህዝብ በወንጌል ይወረሳል። Ganda daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin wayitaawanii yeroo kana siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu ala tokko tokkoon ol kan jettu rakkaadhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Kana akka gootaniin qophiiwwan karaa miidiyaa keenyaa yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaaraa. Sa'aatotaan booda odeeffannoo wayitaawaaf gara birootiin hanga deebinee ol arginu turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.